Saaliif namoonni isaa agaagii mooticha hin mararsiifatan. Karra bushaayee, karra sa'aa, horii dilbii coccoomuuf ilmoolee keessa warra gargaaree hundumaa ajjeesanii fixuu hin barbaanne. Warra waa hin baafneef warra tuffatamu hundumaa garuu raawwatanii hin balleessanii. Agartuu lakkoofsa 9 irra kan jiru. Saa'oliif hojjettoonni isaa garuu Saa'oliif namoonni isaa Hagaagii mooticha hin barsiifatan. Maal jedhe Waaqayyo? Hin ho'iniif jedhe. Isaan garuu hin barsiifatan. Saamu'eel sodaa qaba natti fakkaata. Duruma akkaataan itti dibanni dibame Saa'ol kana isa sodaachiseera natti fakkaata. Jalqabumaa kaasee waan beeku. Attamitti akka Saa'ol dibame warri macaafa qulqulluu keessan dubbistan attanii toleeyyaa warri macaafa wajjin wal oolchan immoo Waaqayyo walitti isin haa raasu. Waan kun attamitti akka inni diban dibamuunsa fedha Waaqayyoo haa ta'u iyyuu malee harka Waaqayyoon haa ta'u malee attamitti akkaataan dibanni isaa kun nama yeroo fudhatee fuula Waaqayyoo duratti ture gatii kaffalee waan gati jabeessa kana waan ulfina qabeessa kana waan guddaa kana nama gatii kaffalee yeroo isaan jireenya isaa aarsaa godhee dibata kanaaf jecha waan dhaabu waan argachuu malu nama dhabee waan ta'uufin isaa malu namatti irratee gatii kaffalee nama argate yoo ilaaltan nama karaa irra deemee horii abbaa isaatii barbaade gaaffin Israa'elootaa iyyi Israa'elootaa waci Israa'elootaa Waaqayyotti waan baay'ateef indaa'uun yoo gadi fageessitanii ilaaltan Waaqayyo akka aarii Israa'elootatti akka waan aareetti waan dhibee wayii fakkaata. Maaliif yoo isin jettan itti iyyanitti wacanii ollaa isaanii bitaa mirga isaanii warra faallaa isaanii ta'an warra namaan geggeeffaman ilaalanii hawwanii nus maaliif akka isaanii hin taanu jedhan utuu Waaqayyo akkaataa dinqisiisaadhaan isaan geggeessaa jiru utuu Waaqayyo akkaataa dinqisiisaadhaan baasee gashaa jiru warra geggeessaa Waaqayyo tuffatanii geggeessaa namaa barbaadanii kanarraan kan ka'e Waaqayyotu yommuu isaan wacan Waaqayyotu yommuu isaan iyyan Waaqayyo ergas hin barbaadanii jedhee mootii kana kaasee kanaaf akkaataa ka'umsa isaatii nama harree barbaadaa ture. Horiin abbaa isaatii harroonni duraa badanii ennaan harroonni sadii duraa bannaan utuu inni isa barbaadu Waaqayyo Saamu'eelitti himee milikitaan dargaggeessi gurbaan akkasii tokko hin dhufa. Horii barbaada horiin kun jalaa baddee isa barbaadaa jira. Kanaaf lafa horiin kun jirtu si gaafachuun dhufa yommuu sanaati immoo nama harree barbaadu kana fuudhiiti Israa'el irratti moosisi. Tibii moosisi jedhee yeroo Waaqayyo Saamu'eelitti waaqa. Akkaataa dhufaatii isaatii beeka Saamu'eel. Kanarraan kan ka'e durseetti qoqqobata attamitti akkatti Waaqayyo na eegdee akka inni itti si dhibe beekta. Lakkoofsa 1 hanga 3 amma ilaale keessatti attamitti akkatti Waaqayyo si dhibe beekta. Nama akkattamii akkati turte jireenya akkattamii keessa utuu jirtu
Har'a dhagee waan Waaqayyo sitti dubbatu. Waan Waaqayyo fidi jedhe fidi. Ammayyuu taanaan fixaa waan Waaqayyo siniin jedhe fixaa. Waan Waaqayyo sin keessatti jibbaatu. Waan Waaqayyo sin irratti jibbaatu. Waan Waaqayyo keessatti irratti jibbaatu. Fixuu qooda koofu qooda keessa. Dhagee itti jedhisa olii baay'ee jechee jiraatti dubbatu. Kana booda addana yommuu dhuftanii sagaleera yommuu ilaaltan hin mararsiifatin hin ho'iniifis ajjees ballees fidi. Addanatti garuu yommuu ilaaltan Saa'oliif loltoonni isaa Hagaagiin hin mararsiifatan. Waan Waaqayyo jibbe mararsiifatan. Saawwan coccoomu hoolota ilmoolee qophaa'an hin mararsiifatanii warra bifan warra huqqatu ajjeesanii balleessan. Kudhan irratti akkana jedhu lakkoofsa 10. Kana booda dubbii Waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe. Saa'ol na duukaa bu'uu dhiise deebi'eera. Inni akka dubbii kootiitti waan hin raawwatiniif isa moosisuu kootiif nan gaddi jedhe. Maal jedhe Waaqayyo? Nan gaddi jedhe Waaqayyo. Maal jedhe waa'ee mana keetii Waaqayyo? Maal jedhe waa'ee dhala keetii Waaqayyo? Maal jedhe waa'ee gaa'ela keetii Waaqayyo? Haa maal jedhe? Maal jedhe? Waa'ee faarfannaa keenyaa miti firoota koo. Waa'ee lallaba keenyaa miti firoota koo. Waa'ee kadhata keenyaa miti firoota koo. Waa'ee raajummaa keenyaa miti firoota koo. Maal jedha Waaqayyo? Waa'ee isa sitti dubbate. Waa'ee isa si akeekkachiise. Waa'ee isa si barsiise. Waa'ee isa sitti hime. Maal jedha Waaqayyo? Maal jedha? Waaqayyo waa'ee Saa'oliif akkana jedhe. Moosisuu kootti nan gaddi. Amma mee firoota koo utuu Waaqayyo gaddu, utuu Waaqayyo fuulli isaa gurraacha'u, utuu Waaqayyo fuulli isaa dukkanaa'u, lafti inni ifti jettanii yaaddu, manni keenya inni ifa jettanii yaaddu, jireenyi keenya inni ifa jettanii yaaddu, gaa'illi keenya inni ifa jettanii yaaddu. Har'a Waaqayyo maalitti gammadee ni ol gaafata? Kottaa har'a Waaqayyo maalitti gammadee ni ol gaafata? Nan gaddi. Gara Saamu'eeliin dhaqe Waaqayyo. Kan gara Saamu'eeliin dhaqe. Galgala gara Saamu'eeliin dhaqe. Saamu'eel jedhe Waaqayyo. Saamu'eel ani Saa'olin moosisuu kootti nan gaddi Saa'olin moosisuu kootti. Nan gaddi. Waan irratti dubbatu dhaga'i dubbii Waaqayyo. Dhaggeeffadhu dubbii Waaqayyo jedhee Saamu'eelitti dubbate. Dubbii koo hin dhageenye. Jecha koo hin kabajne. Lafa yaadaan lafa garaa koo hin keenye. Faallaa koo ta'e. Naan jigaade naan morkate. Saamu'eel dubbii dhaga'e kanaaf hin gadde. Halkan sana guutuu gara Waaqayyootti. Waaqayyo gaddee Saamu'eel gammaduu danda'u. Waaqayyo gaddee Saamu'eel boqochuu danda'u. Saamu'eelis dubbii Waaqayyo sani dubbate kanaaf hin gadde. Amma mee jireenyi nuyi jiraannu deddeebii nuyi deddeebi'aa jiru namas Waaqas hin gammachiisa moo hin gadde?
waaqatu gadde, lafatu gadde, bishatu gadde. Borumtaasa Saamu'eel ganama bariidhaan ka'ee Saa'olin arguu barbaada. Gara isaa hin dhaqe. Achitti Saa'ol gara mandaraa Qarmeloos dhufe ulfina isaatiin waan ittiin yaadatamu dhaabbate ofirra deebi'ee gara galgalaa dhaqe jechuu dhaga'e. Agartanii waan ittiin yaadatamu yaadannoos ofii isaatiif ta'u dhaabbatee ofirra garagalee adeemee waan godhe kana waan hojjete kana waan raawwate kana akka waan gaariitti fudhate akka waan sirriitti fudhate akka waan dhugaa gaarii isa Waaqayyo barbaadu hojjeteetti lakkaawwate maal godheera gara Qarmeloosiin dhufee ulfina isaa waan itti yaadatamu agartu waan itti yaadatamu waan ittiin seenaan isaa dubbatamu kan eenyu kan ofii isaati kan mataa isaati yaadannoo Qarmeloositti dhaqee dhaabbate amma sammuu keessaa ba'e amma dhimma ofii isaatitti deebi'e amma ajandaa ofii isaatitti garagalee ajandaa Waaqayyotti kenne lafa kaa'e dhiisee yaadannoo ofii isaati beekamtii ofii isaati kan namni hundumtuu gaafa wanta midhaabe sana argu ittiin isa yaadatu Qarmeloos irra dhaabbateetu gara galgalitti sokki jira. Saamu'eel garuu halkan guutuu gaddee iyyamu isa argachuudhaaf yommuu inni dhaqu achi ba'ee iddoo biraatti sokkee. Saamu'eel garuu kanaafis Saamu'eel achitti gara Saa'olin dhaqee Saa'olis Waaqayyo si haa eebbisu jedhee itti fufees an wanta Waaqayyo na abboome raawwadee jedhe. Akkuma Saamu'eelin argeen jecha nama si'anaa qooqa nama si'anaa nama Waaqayyo hojjetaa Waaqayyo nama Waaqayyo isa waliin jiran kan yommusuma jalqabe si haa eebbisu Waaqayyo utuu Saamu'eelin dubbatiin Saa'ol Waaqayyo si haa eebbisu yaa nama Waaqayyo ani waan Waaqayyo naan jedhe hunduma isaa hojjedheera raawwadheera waan inni isa tokko qabu hojjedhee fiixaan baaseera bakkaan ga'eera iddoodhaan ga'eera waan Waaqayyo natti dubbate tokko hin hambine akkana jedhe Saamu'eel maa inni dhaga'u maa inni sagalee dhaga'u maa inni gola kee keessaa marratanii maa inni sagalee gola kee keessaa dhageessisanii inni si haa eebbisu ati nama Waaqayyo ati raajii guddaa jedhee gowwoomsuuf ajajjamu malee afaan haa'u malee Waaqayyo ija halkanitti dubbatamu Saamu'eelitti firoota kun collee fakkaata beektota fakkaata ogeessota fakkaata waan namni nu caalu nuti hin fakkaatu kan nu caalu waan jiru nuti hin fakkaatu abshaarota fakkaata dhoksaan keenya garuu bakkee jira bukoon keenya garuu bakkee jira namni si'anaa maraatee
Shaluma nuti fakka. Beekumsa nuti fakka. Waaqayyo garuu ganama kana anaaf isinitti dubbata. Ameen. Waaqayyo garuu ganama kana anaaf isinitti hin akeekkachiisa. Ameen. Deebi'a. Ameen. Jiraadha. Ameen. Dhagaa. Ameen. Qalbeeffadha. Ameen. Tasgabbaa. Ameen. Gattaa. Ameen. Dhaggeeffadha. Ameen. Adda baafadha. Ameen. Waan Waaqayyo jedhu hubadha. Ameen. Nu jedhu Waaqayyo. Ameen. Sagalee Waaqayyo kana. Siyaa'ee bisri waan Waaqayyo naan jedhe raawwadhee hin raawwatu. Waaqayyo garuu gola isaa keessa isa marrata. Sagalee isaa waliin, sagalee hoolota, sagalee re'oota, warra coccoomo, warra ni dhoksite gola keessa marrachiisutu kenna. Har'a maaltu gola kee keessa marrata? Wanti dubbadhu, wanti dubbatu maali? Wanti marratee sagalee dhageessisu maali? Maqaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo ganama kana nu haa fayyisu. Ameen. Maali inni dhaga'u? Itti fufee akkana jedha. Sagaleen bushaayee saawwanii ani dhaga'u kun immoo maali jedha. Saawwan immoo namootatu bushaayee saawwan gaggaarii. Isaan malalan Waaqayyo gooftaa keetiif aarsaa dhiyeessuudhaaf biyya Amaaleqootaatti fidan. Warra kaan garuu raawwatanii balleessaniiru. Ammayyuu laame namni Waaqayyoon dhaga'uu dide maraatota yeroo tokko. Maraatota. Ammayyuu lafa yaada Waaqayyoon jiru. Ammayyuu lafa keeka Waaqayyoon jiru. Ammayyuu falmataa jira. Dua keessa dhaabatee falmataa jira. Salphina keessa dhaabatee falmataa jira. Leenjoo hamaa keessa dhaabatee falmataa jira. Afaan boollaarra dhaabbatee falmataa jira. Ammayyuu mormaa jira. Ammumayyuu mormaa jira. Ana miti jedhaa jira. Wachi kabade. Mano maqaa Yesuus Kiristoos sammuutti adeemin. Ameen. Jireenya akka adeemin. Ameen. Namni du'aaf kan himanne firoota koo. Yoo Waaqayyo isa gargaare malee dhaabbatee sammuutti deebi'ee yaaduun danda'u. Ammuma kanaan himanii qabu jedhaa jira. Ilaa firoota koo namoota sana miti kan Waaqayyo irraa dhaga'e. Isaan Saa'oliidhaan geggeeffamu. Saa'ol Waaqayyo irraa kan dhaga'e. Eenyutti quba qabaa jira yommuu jettan namoota warra isa duukaa jiran warra sarara qajeelfama fudhatanitti quba qabaa. Ana miti kan Waaqarraa dhaga'e isa kan tokko nambisin fidi jedhame isa. Amma garuu maal jedha? Quba kan biraa. Booddee Saamu'eel kana irratti Saa'oliin mee afachu hin jajjahin dhaabbadhu mee taanaan ga'e mee ani immoo dubbadhu mee ani immoo waan Waaqayyo jedhe sitti himu utuu Saamu'eel tokko dubbatin waan meeqatu ni tarreessu agartu. Firoota koo baay'ina jechootaati Waaqayyoon shawwaduu hin dandeenye. Qinxifannaa dandeetti beekumsa barumsa keenya Waaqayyoon miidhuu hin dandeenye. Waaqayyo jalaa fiinnee bahuu hin dandeenye. Afaan ho'inee dubbii dandeenye tiksii walirra nanne colloomina meeqa Waaqa jalaa bahuu hin dandeenye. Waaqayyoof mo'uu kan nu hin dandeenye yoo tole jenne duwwaa. Yoo gadi jenne duwwaa. Yoo ata'u jenne duwwaa. Afajjee qoyimee tasgabbaa'imee gurra naa ergise. Kana booddee akkanatti jedhe waan Waaqayyo eda anatti dubbate sitti hima. Yoo eda waa'ee sammuu isatti dubbattuu miti. Waa'ee sana faana waa jirtu kanaa miti.
enemy. Tasgabai. Kam jari. What are you doing? Amen. What are you doing? Why can what are you guru kotase? Why can what are you garu fena toges? Sitani magoi. Chai jari. Tasgabai. Kanabati sawa. May hima jenna innis anantihimi je. Sittinimena innis anantimime. Amaga Waaqayyo dubbannaan kan hin dhageenye jechuudha. Amen. Waaqayyo dubbannaan kan hin dhaggeeffanne jechuudha. Amen. Meelatti Saamu'eel yommuu Saa'olin geggeessituu gosoota Israa'el utuu hin ta'in dura ati ofii keetii xinnaatti of ilaalaa turte mitiire. Utuu Waaqayyo ol sin fuudhe, utuu Waaqayyo mana sin guddise, utuu Waaqayyo gulantaa kanarra sin kaa'e, utuu Waaqayyo lafaa sitti hin jijjiire, utuu Waaqayyo jireenya sitti hin geeddare, utuu Waaqayyo tarree kana sin dhaabe, nama xinnaa turte mitiire, hin beekta mitiire, ofii kee hin beekta mitiire. Waaqayyo garuu si dibe Israa'el irratti si moosise. Inni dhaqiitii Amaaleqoota cubbamoota sana raawwadhu balleessi. Hamma isaan dhumanittis isaan waraani jedhe si erge. Egaa maaliif dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didde? Boojuu irratti lafa dhoofte. Waaqayyo duratti wanta hamaa hojjettere jedhe. Saa'ol immoo Saamu'eeliin an dubbii Waaqayyoo dhaga'eera. Maal? Firoota namni Waaqayyo dhaga'uu dide maraatu. Maraatuun amma sammaa kana lee fayyaan jiru. Anna geera namichi isaan takka godhe. Gara dhumaatti fida. Yommuu 22 dhalattanii ilaaltan Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'e abboomamu akka gammadu qalma gubamuuf aarsaa hin gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaa raca dhaggeeffachuunis moora korbeessaa oolaarra dhiyeessuurra hin wayyu. Abboomamuu diduun cubbuu hooda sawwaati. Xiiqeffachuun jallina akka Waaqayyoo tolfamaa waaqeffachuun. Sababii ati dubbii Waaqayyoo tolfatte innis akka ati mootii hin taane si tuffateera. Waaqayyo maalitti gammada? Mata duree keenya si guddaa. Waaqayyo firoota boqonnaa 22 boqonnaa 15 lakkoofsa 22 akkuma abboomamuutti gammada. Abboomamuutti gammada. Tole jechuufitti gammada. Dhaga'uutti gammada. Isa dhaggeeffatanii tole isaa jechuutti gammada. Har'a Waaqayyoof hin abboomamne. Har'a Waaqayyoon hin dhageessu. Gurra Waaqayyoon dhaga'u qabdu.
Arsaan ofirraa kutanii kan biraaf oolchu jechuudha. Ofitti hir'isanii kan biraaf kennu jechuudha. Ofitti hanqisanii kan biraaf gochuu jechuudha. Kun immoo namatti dhaga'ama. Hammam yoo Waaqayyoof jedhanii godhan iyyuu ofitti hir'isuun yeroodha. Yoo namaa gale malee, yoo namaa hubatame malee, eebba isaa isa gara booda, ulfina isaa isa gara booda isa turee dhufu, yoo namaa gale malee yeroodhaan namatti hir'atu. Isa kanarrallee abboomamuu hin caale. Isa kanarrallee dhaga'uu hin caale. Waaqayyoon dhaga'uun Waaqayyoof abboomamuu waan hundumaarra caala. Har'a bichi lafaa kan isheen gurguramaa jiru. Manni namaa kan inni gurguramaa jiru. Jireenya furii namaa, gaa'illi namaa kan inni gurguramaa jiru. Dhaga'uu dadhabuudha. Dhaga'uu diduudha. Abboomamuu diduudha. Tola jechuu diduudha. Waaqayyoo gadi jedhu baay'ee kan nama dhibu. Foonni keenya har'a nu bobbokose. Foonni keenya har'a si malee namni jiru. Waan xinnootu sagaa. Waan xinnoo isheetu sagaa. Waan xinnoodha. Daaraa ta'uu danda'u. Fuula Waaqayyoo duratti nu tuulee. Tuullaa tabba guddaa nu godhee. Waaqayyoof akkamiin abboomame, Waaqayyoon akkamiin dhageenye nu godhee. Waaqayyoo irratti nu kaasee, Waaqayyoo irratti nu baabansiise. Har'a Waaqayyo kan inni barbaadu aarsaa karaa adda addaadhaan, bifa adda addaadhaan naaf dhiyeessuu keessan dura na dhaga'aa jira. Karaa adda addaadhaan tajaajila adda addaa, gocha adda addaa naaf gootan dura naaf abboomamaa jedha Waaqayyo. Na dhaga'aa jedha Waaqayyo. Har'a lafti kan isheen boo'ichaan guutte Waaqayyoon dhaga'uu dhabuudha. Manni namaa jeeqamsaan kan inni guutte. Gaa'illi namaa sodaadhaan. Gaa'illi nama baay'ee sodaa jala jira. Riskii hamaa jala jira. Kun maalidha yoo jettan Waaqayyoon dhaga'uu dhabuudha. Maqaa Yesuus Kiristoos bilisummaan akka jiraannuuf Waaqayyo bilisa nu baaseera. Ameen.